Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa kana sagantaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya kunis lubbuun namaa yeroo darbu Waaqayyo maaliif cal jedha kan jedhu irratti macaafni qulqulluu maal akka inni jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Sagantaa kana amma jalqabaaf xumura isaatti nu wajjin ta'a qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani Galataa Iddoo isaati. Yeroo gaarii. Warri Naazii ajjeechaa kan raawwataniif maaliif? Namoonni gaaffiiwwan kana gaafatan baay'ee namni jaallatan jalaa du'eera. Kanaafuu deebiiwwan gaaffii kanaa qofa odoo hin taane jibbiinsa hin barbaadu. Kaan immoo ajjeechaan warra Naazii raawwatan ilmaan namootaa baay'ee hamoo ta'uu isaanii akka agarsiisu waan isaanitti dhaga'amaniif Waaqayyootti amanuu isaaniitti ulfaata. Waa'ee ajjeechaa warra Naazii hubannoon dogoggoraa namoonni baay'ee qaban. Ilaalchi dogoggoraa Waaqayyo warra Naazii ajjeechaa akka raawwataniif maaliif akka eeyyame gaafachuun dogoggora. Dhugaan jiru. Namoonni amantii guddaa qaban Waaqayyo hammeenya maaliif akka eeyyame gaafataniiru. Fakkeenyaaf Anbaaqoom rajichaa maaliif wanti jal'ina argisiifta? Maaliifis yommuu namni gadi nama qabu cal jettee ilaalta? jedhee Waaqayyoon gaafateera. Anbaaqoom 1:3 Waaqayyo Anbaaqoomitti dheekkamuu mannaa gaaffiiwwan inni gaafateef akka nuti dubbifnuuf kitaaba qulqulluu irratti akka barreeffamu godheera. Ilaalcha dogoggora. Waaqayyo rakkinni ilmaan namootaatiif dantaa hin qabu. Dhugaan jiru. Waaqayyo hammeenyas ta'ee rakkinni inni geessisu hin jibba. Fakkeenya 6:16 bara Nohitti Waaqayyo hammeenya lafa irratti babal'atti ture kan ka'e garaa isaatti gaddee ture. Uumama 5:5 ajjeechaa warra Naazii irratti raawwatames baay'ee akka gaddee homaa hin shakkisiisu. Miilkiyaa 3:6 ilaalcha dogoggoraa. Ajjeechaan warra Naazii adaba Waaqayyoon Yihuudoota irratti fidedha. Kun ilaalcha dogoggoraati. Dhugaan jiru. Waaqayyo jaarraa jalqabaatti Yerusaalem warra Roomaatti akka balleeffamtuuf eeyyameera. Maatewos 23:37 24:2 sana booda garuu sanyii namoota tokko adda baasee bakka guddaa hin kenneef yookiin hin adabne. Akka ilaalcha Waaqayyooti namni Yihuudii fi namni Giriikii gidduu garaagarummaan hin jiru. Roomaa 10:12 ilaalchi dogoggoraa. Waaqni jaalala qabeessa ta'ee fi waan hunda gochuuf humna qaba. Odoo jiraatee warri Naazii ajjeechaa akkasii akka hin raawwanneef hin dhowwa ture. Dhugaan jiru. Waaqayyo yaada rakkinaa ta'uu baatus al tokko yeroodhaaf akka jiraatu hin eeyyama. Yaaqoob 1:5-11 Waaqayyo warra Naazii ajjeechaa akka raawwataniif kan eeyyameef maaliifi? Warri Naazii ajjeechaa akka raawwataniif kan eeyyame rakkoowwan ilmaan namootaa irra ga'an kan sababuma itti eeyyameef jechuunifis gaaffiiwwan yeroo dheeraa duraan kaaniif deebii argamsiisuuf jedheeti. Kitaabni qulqulluu yeroo ammaatti addunyaa kana bulchaa kan jiru Waaqayyoon odoo hin taane Waaqayyoon biratti humni hafuura hamaa akka jiru hin dubbata. Luqaas 4:1-2-6 dhugaawwan kitaaba qulqulluutti ibsaman 2 sababiiwwan Waaqayyo warra Naazii ajjeechaa akka raawwataniif itti eeyyame nuuf ibsan. Waaqayyo ilmaan namootaatiif mirga filannoo kenneera. Isaan uume. Inni lamaffaan Waaqayyo miidhaa warra Naazii geessan hunda bakka deebisuu ni danda'a. 1 Waaqayyo ilmaan namootaatiif mirga filannoo kenneera. Waaqayyo ilmaan namootaatiif mirga filannoo kenneera yeroo jennu Waaqayyo namoota jalqabaa kan ta'an Addaamii fi Hewaaniin maal akka isaan irraa eegu himee ture. Akka isaaf ajajaman garuu isaan hin dirqisiifne. Ta'us isaan wanta gaarii fi hamaa ta'e ofuma isaaniitii murteessuun filatanii filannoo dogoggoraa isaan godhan ta'e filannoon namoonni sana booda godhanii akkas ilmaan namootaa irratti miidhaa guddaa geessaniiru. Uumama 2:17 Roomaa 5:12 kitaabni Statement of Principal Conversation Buddhism jedhamu rakkinni addunyaa baay'een isaa mirga filannoo nuuf kenname irratti karaa sirrii hin taaneen fayyadamuu keenyaan kan dhufudha jedheera. Waaqayyo mirga filannaa ilmaan namootaatiif kenne irraa fudhachuu mannaa jireenya isaanii isa malee qajeelfachuu akka yaadan yeroo isaaniif kenne. Waaqayyo miidhaa warra Naazii geessisan hunda bakka tokkotti deebisuu ni danda'a. Isa lammaffaa Waaqayyo namoota warra Naaziitti ajjeefaman dabalatee namoota du'an kan miiliyoonaan lakkaa'aman du'aa kaasuuf waadaa galeera. Kana malees yaadduun sodaachisaan namoota ajjeechaa warra Naazii irraa oolanii miidhaa jiru hin balleessa. Rakkinoota hundumaa barreessee inni nagaa namaaf kennu Yesuus Kiristoos inni ture inni jiru inni deebi'ee dhufu maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kutaa keenya guyyaa har'aa seenaa ajjeechaa warra Naazii Jarmanii wajjin wal qabsiisnee isin barsiisne kanarraa barsiisa guddaa akka argattan amantii guddaa qabna. Waan daawwattaniif waan dhaggeeffataniif ulfaadhaa galatoomaa. Thanks.
maalumaa fi jabaate dhugaan ni jallate sobiddoo fudhate garaan kee gooftaa maalumaa fi jabaate dhugaan ni jallate sobiddoo fudhate waliin deemneen baroota baay'ee yelloofneen gooftaa himachuu hattootaaf sobdoonni guutanii ajeelleerra keessaa baqachuu iddoo lubbuu keenyatti ola.